Sultan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an mitikuuf qaaduuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa wiixata har'aa muudama pirezidaantii biyyattii haaraa raggaasiseen ministeera haajaa alaa biyyattii kan turan ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee pirezidaantii taasiseera. Pirezidaantiin haaraa kun pirezidaantii biyyattii duraanii waggoota 6 aangoorra turan Saahilawarqi Zoodee bakka kan bu'anidha. Pirezidaantiin amma aangoorraa kaafaman Saahilawarqi Zoodee sanbata dabarsine kana fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti barreeffama maxxansaniin walaloo weellisaa Mohaammed Ahmadiin deebiin koo callisuudha jedhaniin ijoo dubbii ta'ee ture har'a yaa'ii mana maree lamaanii kan mana maree federeeshinii fi kan mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyaachuun aangoo pirezidaantii haaraa ammaaf dabarsaniiru. Pirezidaantiin haaraan amma muudaman mana maree lamaaniif haasaa dhageessan keessatti yeroo itti aanutti haala nageenya biyyattii keessa jiruun mootummaan karaa nagaa qaama kamooliiniyyuu marii taasisuuf qophiidha jedhanii kanaan ala fedhii siyaasa guuttachuuf kanneen humna fayyadamaniif garaa bal'achuun mootummaa dhiphachaa dhufeeras jedhaniiru. Kana malees karoora mootummaa gama hawaasummaa, diinagdee, siyaasaa fi kanneen biroo bara baajataa kana keessatti hojjetaman dubbii isaanii keessatti bal'inaan kaasaniiru. Gabaasni kan Kennedy Abateeti. Dhaabbanni adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu fulbaana 27 har'aarraa kaasee obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo naannichaa ta'anii itti hin fufanii jedhe. Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu ibsa har'a baaseen obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee hooggantoonni 13 kanneen yaa'ii dhaabichaa waliigalaa yeroo darbee irratti hin hirmaanne guyyaa har'aarraa kaasanii aangoo isaanii irraa kaafamaniiru jedhe. Bulchiinsi yeroo naannichaa waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiirra oolu hojii deebisanii ijaaruu jalqabsiisuu fi filannoo itti aanuuf haala mijataa qopheessuun osoo irraa eegamu hojii ganumsaa fi siyaasa shiraa irratti xiyyeeffatee ture jechuun himannaa irratti dhiyeesseera. Namoota 13 maqaan eeraman keessaa obbo Bayyane Makiruu, obbo Raddaay Halafoom, Profeesar Kindayyaa Gabrahiyoot, Dr. Hagos Godafay dabalatee kanneen biroo bakka bu'ummaa dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraayin aangoorra turan irraa kaafamaniiru jala ibsichi. Kaabinoota aangoo mootummaa yeroo naannichaa irraa kaafaman bakka isaanii namoonni haaraan kanneen akka Amaanu'eel Asaffaa, Dr. Abrahaa Takiste, obbo Taklay Gabramadiinii fi kanneen biroo ramadamus ibsee bakka obbo Geetaachoo Raddaa eenyutu muudama isa jedhuuf garuu mootummaa federaalaa fi kanneen dhimmichi isaan ilaallatu waliin dubbatamas jedheera. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan hoogganamu kan aangoorraa kaafamuun ibsa irratti ba'eerraa yaada argachuuf yaaliin har'aaf taasisne hin milkoofne. Garuu immoo yaa'ii waliigalaa garee Dr. Dabratsiyoon fa'aa booda walgahii kan taasise garichi yaa'iin Dr. Dabratsiyoon fa'aa gaggeessan seeraan ala jedhee murtoon inni murteessus fudhatama hin qabaatu jedhee ture jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbaahatu gabaase. Hordoftoota keenya bulchiinsa yeroo Tigraay irraa amma ibsa baheerraa deebinuu dhaqqabeen bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay galgala kana ibsa baaseen Dr. Dabratsiyoon faarratti tarkaanfiin fudhadha jedhe. Ibsi bulchiinsichaa akka jedhutti humni kun guyyaa har'aa mul'inatti fonqolcha mootummaa labsee jechuun yakke. Tigraay keessatti jeeqama uumuuf karoorfamee karaawwatame adeemsa itti gaafatamni itti hanqate jechuudhaan murtee garee Dr. Dabratsiyoon balaaleffatee jira. Bulchiinsichi kana dura nageenya uummataaf jecha yaadi dhimmootii inni bira tare akka dadhabinaatti lakkaa'aman ka jedhe ibsichi isa ammaa garuu obsaan darbuun hin danda'amu jedhee jira. Bulchiinsi kun hooggana garee badii ittiin jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu akka jalqabus beeksisee jira. Adeemsa kanaan badii uumamu kamiifuu gareen kun hooggansa isaa dabalatee itti gaafatamaa ta'a jechuudhaan uummatichaaf ibsee jira. Mata duree itti aanutti ennaa ceenummoo mootummaan Itiyoophiyaa hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabeera jechuu isaa hordofee naannicha keessatti bakkoota garaagaraa keessatti waraanni jiraachuu jiraattonni godinaalee Goojjam himanii jiru. Naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa fi bahaa keessa kan jiraatan namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan torbaan darbe dhumarraa kaase hanga har'aatti qaamoleen hidhatanii fi mootummaan wal waraanaa jiraachuu fi sagalee dhukaasaa akka dhagahan himaniiru. Namni aanaa Dagaa Daamoot magaalaa Farasbeet jiraachuu himanii fi maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko torban darbe dhumarraa kaasee hanga wiixata har'aatti sagalee dhukaasaa dhagaa akka jiran himaniiru. Namni biraan godina Goojjam bahaa Mooxaa Qaraaniyoo jiraatanis haaluma
haaluma wal fakkaatuun torban darbeerraa kaasee gandoota naannoo isaanii jiran keessatti lolli taasifamaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Karaa biraatiin immoo godina Gondar lixaa aanaa Matammaa keessatti torban darbeerraa jalqabee namoonni jumulaan hidhamaa akka jiran namni maqaan koo akka hin himamne jedhan tokko sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka yaada nama kanaatti abbootii qabeenyaa dabalatee namoonni garaagaraa ajaja mana murtiin alatti hidhamaa akka jiranidha. Bakka buutuu koomishinara koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan taate Raakab Mallasa walakkeessa ji'a fulbaanaarraa jalqabee Gondar, Baardaarii fi bakkoota biroo naannicha keessatti mootummaan maqaa seera kabachiisuu jedhuun hidhaan namoota irratti raawwachaa jiru seera akka qabaatu gaafataniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisaa Itoophiyaa torban darbe kibxata ibsa waliin kennaniin hidhattoota faannoo irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabneerra jechuun isaanii ni yaadatama jechuun Baardaarraa Aastar Misgaanaawtu gabaase. Humni waraanaa Israa'el wixata har'aa Gaazaa keessatti haleellaa qilleensarraan Hamaas irratti xiyyeeffate raawwadheeraa jedha. Gaazaa keessatti waraanni akka ka'uuf sababaa kan ta'e haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate har'a waggaa tokkoffaasaati. Haleellaa Hamaas gama kibba Israa'el irratti raawwate waggaa tokko kan guutee fi waraanni naannichatti akka ka'uuf sababa kan ta'e amma immoo Libaanoon keessattis waraanni jalqabamuu isaa hordofe nageenya naannichaa balaa keessa buuseera. Hamaasis gama isaan wiixata har'aa magaalaa Teelaaviif dabalatee naannolee daangaa kibba Israa'el irratti haleellaa rookeettii raawwachuu ibseera. Teelaaviif fi Israa'el giddu galeessaa keessatti sagaleen akeekkachiisa saayiranii rookeetota Gaazaa irraa furguggifaman irratti deebii kennuuf dhaga'amaa tureera. Humni waraanaa Israa'el haleellaawwan garee milishaa Hezbollaa irratti xiyyeeffatan Beeruut kibba Libaanoonii fi sulula Biikaa keessatti raawwachuu yommuu ibsu haleellaa rookeettii Hezbollaan magaalaa Heefaa kan kaaba Israa'elitti argamtutti taasiseen immoo namoonni hanga 10 ta'an madaaniiru. Haleellaan Hamaas gaafa onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwachuun lubbuu namoota 1,200 galaafate har'a waggaa tokko kan guute yommuu ta'u pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden wiixata har'aa yaadannoo waggaa tokkoffaa haleellaa sana akka taasisaniif miidhamtoota haleellichaan irra ga'eef sirna dungoo ibsuus ni taasisuu jedhe Waayit Haawus. Baayiden ibsa wiixata har'a ganama baasan keessatti onkoloolessi 7 uummata Paalestiniif akka guyyaa dukkanaatti yaadatama. Guyyaa sana Hamaas waraanni kun akka ka'uuf sababa ta'uu isaan jedhanii waliigaltee waraana dhaabuu taasifamee namoonni Gaazaa keessatti ukkaanfamanii jiran gara mana isaaniitti hanga deebi'anitti gargaarsi namoomaa namoota miidhamaniif akka qaqqabu nageenyi Israa'el akka mirkanaa'uu fi waraanichatti xumura taasisuun hanga galmaan ga'utti irratti hojjechuu hin dhaabnus jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOChaan ibsa isaa wiixata har'aa keessatti waraana waggaa tokko guute kana keessatti hojjettoonni isaa 300 ol Gaazaa keessatti ajjeefamuu ibseera. Haleellaa gaafa onkoloolessa 7 Hamaas Israa'el irratti raawwateen namoonni 1,200 kan ajjeefaman yommuu ta'u kanneen 250 ta'an immoo ukkaanfamanii fudhatamaniiru. Kanneen keessaas namoonni 100 harkuma Hamaas kan jiranii fi 1/3 isaanii ajjeefamaniiru jedhamee amanama. Akka ragaa ministeera fayyaa Gaazaa isa Hamaasiin hoogganamutti haleellaa Israa'el Gaazaa irratti taasiftuun hanga ammaatti lammiileen Paalestiin 42 ta'an yommuu ajjeefaman kanneen 97 ta'an immoo madaaniiru. Warra kana keessaa loltoota meeqatu akka ajjeefamaniiran ministeerri fayyaa kun hin gabaasne garuu irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'immanidhas jedheera. Gabaasa haalee keenyattaan itti ennaa ceenu immoo godaantonni Yemen irraa ka'anii wixata torbee darbe andaara galaana Jibuutii irratti rakkoon isaan mudateen kan du'an kan baraaramanii fi eessa buuteen isaanii kan dhabame jiraachuu isaanii ibsa dhaabbanni godaantotaa addunyaa yookaan IOM kenne jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Godaantota lubbuun hafan keessaa tokko jaallanneen achuma Jibuutii lafa hayu jedhamurraa haasofsiistee jirti. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafatee jira. Haala Yemen keessatti ta'e irraa ibsuun eegala. Yemenumatti mootummaa Yemeniin nu hidheetii akkasumatti walitti nu qabee gaafa namni sun isaaba doonii guutu ta'e akkasitti nu yaabbachiisanii achirraa as nu dachaasanii geertan. Eenyutu sin fe'e? Ashkara Yemenii ta'e kan nu fe'e mootummaa Yemenii. Ashkara jechuun loltuu? Doonii tokkotti fa'aan guyyaa gaafa kana. Inni doonii lamadha jedhamu eessare? Doonii lama kan jedhamu kun hin jiru. Doonii lama kun yoo hisaabaaf taate kan uummata bishaan hedduutti rakkate huduuba baga qarqaratti bahame uummanni keenya iyyata godhee
kan iyyataadhaaf kan biraa gargaarsaaf deebi'ee bishaan sanirraa kaase yoo saniin hassabanii doonii 2 godhanii raatan malee doonii 2 hin jiru doonii tokko. Iddoon irraa kaatan maal jedhama? Aaraa jedhama. Waqtiin itti kaane yeroo sa'aatii 12tti. Doonii sanarra meeqa taatu turtan? Nama 300 kana numa ta'a. Doonii tokko. Kan hidhaa gara biraatiin nurra da'ame malee kan hidhaa takka keessaa baane nuti nama 250 ta'uusaatti naman. Egaa baay'ee deemtanii boodadhaa kan balaan kun sin argate? Yeroo bu'aarra geenyetti beektaa harka sa'a 9 kanarratti. Baqasanii uummanni bishaan sana irratti bu'ee bishaan irra sa'aatuma taa'ee sa'aatii 11 ta'e achumarratti eegasanii aduun illee achumarratti uummata irratti beekta. Guyyaa turee? Guyyaan miti halkani. Gallaba magariibitti aduun innatti kan gubbaa dooniin nuna kan beektaa kan bishaan irraa baanus aduun ba'eeti. Naannoo Jabuutitti dhiyoodha? Hayyuu kan jedhamutti dhiyaataa bakka doonii sanirraa buune amda miilaa sa'aatii 3 nama adeemsa katamaa hayyuu dhaqu. Jarri kun bu'aa irraa siniin jedhamoo ofii keessa nu taaltan? Dhaabaniituma bu'aa nuun jedhanii biyya kanii tahee lafa irraa nuun dhaqan tana wallaalaan ta'e tana bichaa maalummaa rabbamatu biyya kaa. Bu'aa aggaa nuun jedhan bu'aa jedhanii uummanni didee bu'aatiis nu laalaa jedhaniin akkanni. Lafi kun bishaan hayleenyaa akka ta'e akka lafti mul'anne yeroo garas ilaalan ta'uu isaatii uummanni biyya akka ta'e miti. Nu fixuudhaaf jarri kun isa jedhu isaan uummanni yaada kanaa fuudheeti hayyaas nu bu'aa jedhanii ni beekta. Akkasitti bu'ee amaniin tokko akkasitti bu'ee jennaan bakka kana amanamummaa irraa fudhanneeti bishaan sanatti gadi buune doonii sanirraa. Gara bishaanitti sin darbataniiru? Laa hin darbatame nami irrumaa unuma utuwaallee akkuma itti buunu taane malee nami ciqilees qabame yoo maqaan harkas qabame giddeetaa itti yaame takkalleen hin jiru nuyi akkanumatti bu'eeti aggaa bu'ee kana hayyaa bakka wanni kun nu baasisa jedhu saniidhaan nu illeen akkasitti irraa yaane malee kan darbatame hin jiru siin jedhe. Namni du'ee jira kan bishaan ni fudhate? Baay'eedha kunummaa. Uummanni kan nu bira hafe kam uummanni meeqa baru warra bishaan daakaa wallaalee nuyi warra. Daakaadhaan sababannee baane nuhuu hin baane hin seene hayli bishaanichaa yeroo hin dhaabbanna jennee akkasitti qaama keenya gadi gadhiifne harka keenya hunda fixa harka keenya illee ol qabne bishaan hammanaa keessaa baane uummanni illee kanatti rakkate. Hammi baatan baay'eedha? Hammi baane hayyaa nuyi nama xiqqoodha nama 110 yoo ta'e. Iddoon amma jirtan maal jedhama? Hayyuu jedhama. Namni du'e hagam akka ta'e beektu? Hagam akka ta'e kana beekumeen itti beekanuun uummanni nu biruma hafee hamma har'aa dhabamuu isaaniitiin jira. Amma iddoo buufattanii jirtanittis gargaarsa argataa jirtu? Waan akka hin arganne rakkoorra jirra beektaa miidhamaatii jirra nyaatillee hin jiru wanti akka illee hin jiru. Namni takka nama gargaarsa millatee illee namni nu laala hin jiru beektaa. Maal nyaattu ree ammarraa? Ulaa biyyaa deemnee akkasitti qariyaa kadhannee gargaarsa dhiisii kottee keenyaan uummanni illee kan achitti bishaan dhugee. Dhukkubsatee warri akkasii sunillee doktara nagaa argatee hikimina irra hin jiru. Namoota nagaan dalagannee jireenya ofii fooyyessuuf baane waan taaneef jecha mootummaan Itoophiyaa gargaarsa nuuf haa godhu jechuun gaafataniiru.